Midhaan nyaataa bifa gargaarsaan gara Itoophiyaatti ergamu warra ergameefiin bira dhaqqabuu dhiisee dhimmoota biroof oolaa jira jechuun dhaabbanni misooma idil addunyaa kan United States USAID midhaan nyaataa gargaarsaan gara Itoophiyaatti erguu dhaabuu isaa beeksise. Dubbii himaan dhaabbatichaa kamisa har'aa ibsa Naayiroobii Keeniyaatti baasaniin dhaabbanni isaanii mootummaa Itoophiyaa waliin akka irratti walii galanii fi midhaan nyaataa gargaarsaa garasitti ergamu kaayyoo ergameefiin alatti ooleera jedhan. United States biyya gargaarsa namoomaa guddaa Itoophiyaaf kennitu ta'uu kan eere ibsichi namoonni miiliyoona 20 ol ta'an sababoota gogiinsaa fi walwaraansa kaaba biyyattii keessa tureen gargaarsa midhaan nyaataa akka barbaadanis himeera. Gargaarsi midhaan nyaataa kun gara Itoophiyaatti ergamuu kan dhaabbateef humnoonni waraanaa nyaataaf oolfachuu isaaf akka ta'e Reuters odeeffachuu isaa gabaaseera. Gama mootummaa Itoophiyaarraas ta'ee kan humna waraanaarraa dhimma kanarratti hanga ammaatti wanti jedhame hin jiru. Dubbii himaan dhaabbata misoomaa idil addunyaa kan United States hojimaata haala gargaarsi biyyattii keessatti raabsamu irratti amantaa akkuma arganneen deebisnee gargaarsa midhaan nyaataa erguu ni eegalla jedhan. Haaluma wal fakkaatuun dhaabbata mootummoota gamtoomanitti sagantaa nyaata addunyaa ji'a darbeerraa kaasee midhaan gargaarsaa gara Itoophiyaatti ergu dhaabuu beeksisuun isaa ni yaadatama. Ministriin Haajaa Alaa United States Anthony Blinken tasaanii Ministrii Haajaa Alaa Itoophiyaa obbo Dammaqa Makonnin waliin Saawudi Arabiyaatti dhimmoota Itoophiyaa keessa jiran irratti marii taasisaniiru. Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan Mitikkuu Fiqaaduuti. Midhaan nyaataa bifa gargaarsaan gara Itoophiyaatti ergamu warra ergameefiin bira dhaqqabuu dhiisee dhimmoota biroof oolaa jira jechuun dhaabbanni misooma idil addunyaa kan United States USAID Ministeerri Haajaa Alaa United States haala biyyoonni ISS balleessuu irratti waloon hojjechuuf kan jedhu irratti yaa'iif Saawudi Arabiyaa Riyaaditti kan argaman maddiitti ministeera Haajaa Alaa fi itti aanaa muummee ministeera Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnin waliin mari'ataniiru. Marii isaanii kanarrattis hojiirra oolmaa waliigaltee waraana kaaba Itoophiyaa dhaabuu dubbataniiru. Blinken mootummaan Itoophiyaa qorannoo warra midhaan nyaataa bifa gargaarsaan ergame waan hin malleef oolchan irratti taasifamu gargaaruu dinqisiifatanii qorannichaan boodas warra hojii akkasii irratti bobba'aniif itti gaafatamummaan akka jiraatu jedhaniiru. Anthony Blinkenii fi Dammaqa Mokonnin dhimmoota mirga namoomaa lixa Tigraay dabalatee deemsa ce'umsa haqaa hojiirra jiruu fi dhimmoota jeequmsoota naannoo Amaaraa keessaa fi kan Oromiyaa akkatti furuun danda'amu irrattis mari'ataniiru. Manni maree dhimmootii Islaamummaa Federaalaa rakkoo diigumsa masjiida ijaarsa seeraan alaa jedhamuudhaan magaalaa Shaggaritti uumame irratti mootummaa naannoo Oromiyaa waliin marii taasisuun waliigaltee irra ga'uun ibsameera. Rakkoo masjiidota ijaarsa seeraan alaa jedhuun naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggar keessatti mudatee ture furuuf manni maree dhimmoota Islaamummaa Federaalaa mootummaa naannoo Oromiyaa waliigaltee irra ga'uu isaa beeksiseera. Pirezidaantiin mana maree dhimmoota Islaamummaa Federaalaa Sheek Ibrahim Haji Tufaa kamisa har'aa Finfinneetti ibsa sabaa himaaleef kennaniin mootummaan naannoo Oromiyaa diigumsa masjiidota sababa ijaarsa seeraan alaa akka dhaabu waliigalleerra jedhaniiru. Mariin manni marichaa gaggeesse pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee akka ta'e ibsaniiru jechuun Finfinneerraa kan gabaase Gabra Mikaa'el Gabra Madiin. Lolli Sudaan keessaa ji'oota lammataaf deemaa jiru roobii kaleessaa akka haaraatti magaalota akka Kaartuum, Baahiriif Omdumaan keessatti ganamarraa kaasee waraanni geggeeffamaa jiraachuu jiraattonni himaniiru. Roobii waxabajjii 7 bara 2023 darbee gamoo humna waraanaa Sudaan kan kibba Kaartuumitti argamutti haleellaa raawwatameen abiddi qabatee gubachaa akka jiru jiraattonni himan. Gareen humna addaa Mohammad Hamdaa Dagalooniin hoogganaman waraana torbanoota 8 gaggeessaa turan keessatti kibxata darbee bakka humna waraanaa Sudaaniin eegumsa cimaa qabu gamoo Yaarmook jedhamuun beekamu to'achuu isaanii namoonni ijaan argan himaniiru. Gamoo kana keessa meeshaalee waraanaa hedduun akka jiruu fi viidiyoo roobii darbee gareen humna addaa kun gadhiiseen immoo kuusaa meeshaalee waraanaa kan Sudaan kana to'achuusaa agarsiiseera. Gareen humnoota addaa kun bakka sana akka hin qabanne ittisuuf humni waraanaa Sudaan haleellaa qilleensarraallee fudhachaa ture garuu hin dandeenye jedhu namoonni ijaan argan. Humnoonni waraanaa Sudaan lamaan waraana dhaabuuf waliigalanillee akka waliigaltee isaaniitti guyyichi gaafa waxabajjii 3 kan dhume hojiirra osoo hin ooliin hafe. Magaalota 3 Kaartuum, Baahirii fi Omdurmaan akka haaraatti jeequmsatti galaniiru. Magaalota 3 kana keessatti roobii kaleessaa ganama wal waraansi kan jalqabe hanga galgala biiftuun seentutti dhohinsoonni gurguddoon akka malee dhagahamaa jiraachuutu himame. Viidiyoon kibba magaalaa Kaartuum ta'uu agarsiisu
aarri samii keessatti hedduu ol ka'ee mul'achuu fi dhohiinsoonni jiraachuu agarsiisa. Bakka aarri kun mul'atu addatti bakka isaa beekuuf rakkisaadha kan jedhe gabaasni Reuters, garuu dhohiinsoonni gurguddoon jiraachuu namatti agarsiisaa jala. Dhaabbanni tokkummaa mootummootaa loltoota gola nagaa eegumsaa kan biyya Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessaa akka baasu ifoomseera. Mitikku. Hooggantoonni olaanoon dhaabbata mootummoota gamtoomanii daawwannaa biyya Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongootti taasisaniin humnoonni gola nagaa eegumsaa Koongoo keessa jiran akka baafaman himan. Gareen hooggantoota olaanoo kun roobii darbee kan daawwannaa isaa Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti kan gaggeesse humnoonni gola nagaa eegsiftoota kan Koongoo keessa jiran yeroo gabaabaatti akka bahan himeera. Daawwannichaan booda magaalaa Kinshaasaa keessatti sabaa himaaleef ibsa kan kennan Jean-Pierre Lakoraay dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti itti waamaman dhimma nagaa eegumsaa mootummaa Riippaabilika Koongoos ta'ee uummanni Koongoo humnoonni hidhatanii biyyicha keessa socho'an gara nagaatti akka dhufan irratti hojjechuu qabu jedhan. Gareen gola nagaa eegumsaa Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessa MONUSCO jedhamuun beekamu bara 1999 irraa kaasee achuma kan ture akka addunyaatti humna waraanaa waggaatti baajetiin isaa $1 biiliyoona ta'eera. Garee hidhattoota lixa biyyattii bakka baay'inaan albuudaan badhaate to'achuuf loltoonni 16,000 kan nagaa eegsisan biyyattii keessa jiru. Humnoonni waraanaa nagaa eegsistootaa Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessa jiran jeequmsoota biyyattii keessaa to'achuu hin dandeenye jechuun waggaa tokko dura uummanni biyyattii hiriira irratti ba'uun lubbuun namoota baay'ee darbuuf sababa ta'ee ture. Namoonni baay'een amma dhaabbanni mootummoota gamtoomanii humnoota gola nagaa eegumsaa baasuuf murteessuun yeroo sirrii jedhanis kanneen sodaa nageenyaa qabanis jiru. Jean-Pierre Lakoraay ibsa isaanii keessatti himannaawwan humnoota waraanaa nagaa eegsistootaa irratti ka'u soba ta'uu dubbatanii uummanni lixa Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo erga loltoonni gola nagaa eegumsaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhufanii eegumsa argachuu himanii ammayyuu humni waraanaa kun as akka turu fedhii qabu, garuu aangawoonni Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo hatattamaan akka baanuuf nu gaafataniiru jedhan. Gareen loltoota nagaa eegumsaa kan biyyoota Afrikaa lixaa ammayyuu Koongoo keessa kan jiran yommuu ta'u, kanneen biyyoota Afrikaa kibbaa garuu achi keessaa baasaniiru. Gareen hidhattoota Koongoo gama lixaa jiran bara 1990 hanga bara 2000tti waraana taasisanii lubbuun namoota baay'ee galaafachuu fi namoonni miiliyoona 1 ol ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'uuf sababa. Torban kana dorgomtoonni hedduun dorgommii Yuunaayitid Isteetsi keessatti garee Riippaabilikaanotaan geggeeffamutti makamuudhaan pireezidantii duraanii Doonaald Tiraamp yeroo sadaffaaf walitti aansuudhaan kaadhimamaa pireezidantii akka isaan hin taane akka fashaleessan yaalaniiru. Namoota haaraa seenan keessaa kanneen beekamoo ta'an kan yeroo dheeraaf Tiraampiif ittaana pireezidantii amanamaa turan Maayik Peensi. White House'tti oduu gabaasaa gameessi biyyoolessaa kan VOA Steve Herman Pence waan kanaan dura gochuuf shakkaa turan amma hoogganaa isaanii duraanii qeequuf boodatti akka hin jenne beeksisaniiru jedha kunoo. Guyyaa dhaloota isaanii waggaa 64 irratti ittaanaan pireezidantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Maayik Pence yeroo jalqabaaf kallattiidhaan adda durummaan ka paartii isaaniif dorgoman pireezidantii duraanii Doonaald Tiraamp irratti fuulleffatan. I believe that anyone who puts themselves over the Constitution should never be president of the United States. And anyone who asks someone else to put them over the Constitution. Akka namanutti eenyuyyuu kan ofiisaa seera mootummaa caalchisu qarumaa pireezidantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uu hin danda'u. Akkasumas eenyuyyuu kan akka namni heeraa ol akka isa kaa'u gaafatu irra deebi'ee pireezidantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uu hin danda'u. Amajjii 2021 ennaa deeggartoonni Tiraamp biilsa mana maree weeraran kan ittaana pireezidantii turan Maayik Peensi diduu isaaniitiin deeggartoonni isaanii Maayik Peensiin fannisaa jechuun dhaadataa turan. Filannoo bara 2020 Joo Baayidantu injifate. Joosef R. Baayiden kutaa Delaware irraa sagalee 306 yoo argatan, Doonaald J. Tiraamp immoo Florida irraa sagalee 232 argatani. Peensi dinagdeef dhimmootii imaammata alaa irratti ilaalcha aadaan Riippaabilikaanonni qaban hordofu. Pence amanaa wangeelaa warra adiif miseensa paartichaa ijoo yoo ta'an kan akka ulfa ofirraa baasuu dhimmootii hawaasaa ilaalchisee kaadhimamtoota paartichaa mara caalaa akka nama safuutti cichuutti of ilaalu. Filannoo paartii Riippaabilikaanotaa akka duraanii irratti maaliyyuu haa ta'u Maayik Pence duruu seenaa galmeessaniiru. Michuu isaanii dorgommii pireezidantummaa turan kallattiidhaan kan morman ittaanaa pireezidantii isaan jalqabaa ta'aniiru.